dhufte. Isin gaafete moo? Kirriidha fakkaata. Kirriidha. Kirriidhuma taate. Bakka baatee kanan salphatu silaa dirbi islaamaa kophaa biyyaan baatu isin maala taatu kan ergate aaliidhaan bitaaminaa. Yaa Rabbi seerri kee dhiitame dhageessa ijoolleen durbaa kophaa yaatti biyya keessa irra caalaa abbaa baadhatu gaggeessa bifa gaarii qabdaa hin taa'inas keessa kun maal mallateessa namni qabu aqlii alaatiin gahaadha deemuu guyyuu. Ola rakamu ola kati. Aswayya mo gamawi. Gama mana takoti isuma gamawi ya. Ata uga. Manu masih kansi. Cuma si ajar. Atau. Gaala na deemanu fuudhiitii uffatatti jirii mana sagamaa geessiif. Obbo Shamsu akkana si gaddaa ottaas. Adeeman nuti gaalan adeeman isaanis intallis hidhattee waan uffate inuma jijjiirratti Namnis nama eega. Nama eega namnis kaagaan deemna geessineetumayyuu waan dhuga wayii bitaa gaaborsaatti uumaka birindaa wayii. Ijoollee ergeera hanqaatan ijoollee ergameera. Ijoollee ergineera kaata qophaa'ee minanga kaa'u. Argite? Mallaatu asii. Otu laala qoyaa si malaala. Dab. Asina. Koi kalam teetaa ni jiraatu. Laalin ka. Yaalte. Iyyiteetti kotti laali. Maal godhaas gattee bituun tun deemasi. Maal laggeeffat? Deemachi. Eenyatti maal godhaas? Ana jabalee qillaan Eessaa dhufe? katamaadhaan dhufe. Kai maal godhaas? Miti qoy sargii abbaatamaa min dhufe. Sargiin abbaatamaa gamaa abbaa bogee biraasii maal hojjetu? Mana misiroo eddeen buluudha beetan as jala lafa gogaa argadheetanii hirkataa jira. Irrafte moo waan nageenye miti? Waan dhageenye maa inni garuu amma iyyamee ka'ee. Deemasi waa tokko hin iyyamne. Maali ka'ee sanna eddeen na kun qabu. Juga ada bapak.
Sera Rabbi Tabau Sira Kaba Ibau Kaba Inti Wali Gaya Kitabillah Sunnatul Rasuli Ala Kitabillah Sunnatul Rasuli Jiru Sahabata Babana Devanu Nuti Sifajara Kabu Devanu Amri Dini Hunda Baba Devanu Senan Dawiti Satu Bilalanu Itta Kajel Fanu Jiru Kaya Kulli Ala Kitabillah Sunnatul Rasuli Bulti man Islama Ahu Kumbayana Dibe Tola Rabbi Koti Bala Menakabe Ya Rabbi Sidabe Takama Nabe Wana Tarabarana Kesen Katabe Abdi Tinjal Kabe Atina Kajeli Ala Kitabillah Sunnatul Rasuli Assalamu alaikum ya Jamaah Islam Bulti man Islama Gada Bundir Kama Bada Sudachi Sahali Zabanama Kamtu Dubatama Kamtu Dagatama Nutuga Gatama Babadera Hali Ala Kitabillah Sunnatul Rasuli Futi Islam Kesati Bata Buddha Kaba Kesati Lagahaya Jani Shababa Namni Pude Gargar Sarabbi Sakaba Kamisaya Misa Tumani Nakaba Hikmah Rabbi Jabane Ubadula Li Ala Kitabillah Sunnatul Rasuli Namni Farika Tikana Isatu Wakil Amri Islamata Katena Isatu Wakil Rabbi Bohya Matana Isatu Wakil Arabak Tinta Buddha Arabak Tinta Buddha Nimana Kabo Fannu seenaan daawwitii keessattuu bilaallannu itti qajeelfannu jiru keenya kullee alaa kitaabillahi wa sunnatu rasuuli.
بلتي من اسلاما هو كن باين دبي تول ربي كوتي بالا من نكبه يا ربي سدبه تكام على النبي وانا تربرنا كيسن كتبه ابدي تنجل كبه اتنا انك جيلي على كتاب الله وسنة الرسول Mariin dhufeera. sodaachisa haalli gabanama kamtu dubbatama kamtu dagatama nutu gaafatama babbadeera haalli alaa kitaabillahi wa sunnatu rasuuli fuuti islaama keessatti bakka guddaa qaba keessatti laga hayaa janni shabaaba namni fuudhee gargaarsa rabbii isaa qaba qaamni isaa yaanni isaa xumaaninaa qaba hikmaa rabbii jabaanee hubadhu laalee alaa kitaabillahi wa sunnatu rasuuli namni faarikatu kannaan isatu wakiil amri islaama tarkaatennaa isatu wakiil rabbii booshii mataanaan isatu wakiil araabatti dhabuun daangaa rabbii dhabuun namni maana qaboome fuudhiitti laalee alaa kitaabillahi wa sunnatu rasuuli jara wal gammadu walitti nagadu jara wal fayyadu kan bareedu haalli alaa kitaabillahi wa sunnatu rasuuli. Jibicha diimaa isinii kenneera jedhe. Gurumsa daalattee isinii kenneera. بس قالي شنتم تكم بركة أقول قايل لي قايل بركة نقول كم مدرب بسنا إتان توقعته بسم الله دي سواتات بسم الله الرحمن الرحيم كان بامن عبيد بسم الله الرحمن الرحيم كان أولى بيت كان بيا بيت الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وجنفو انت كنيرا قبل ليش